Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya alaaf keessa teettaniitiin caayaa Oromoo TV Suudaan Kaartuum irraa tamsaasa keenya kallattii hordofaa jirtanii oduu har'aa kan isinitti himaniisuuf margadaati matooti oduutiin hangafa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kan ta'anii fi itti aanaa ajaja walii galaa waraana bilisummaa Oromoo Ola Abao Huwaboodha Jaal Gammachuu Abbooyyee bamiseensota komandoo haaraa eebbisan irratti haasawa dhageessisuu isaanii gabaasni adda nu gahee jira akka itti aanutti qindaawa. Anteessan dirreen kun hoofte dirree kan keessaa ba'an Oromiyaa mara keessatti qabsoo hadhooftu gaggeessan dhugaatti rasaasa fixatanii waan diinaa haadhaan dhaban beela'anii waan nyaatan dhaban madaanii madaan isaanii irraa mufte san cufuuf danda'anii diinatti dhokaasanii diinarraa qawwee fuudhanii rasaasa qawwee diinarraa fuudhan sanii dhokaasanii haala yeroo san keessatti mootummaan Itoophiyaadhaa gargaarsa uumaatuun qabdu waraanni kun bultii 15 keessatti balleessina jedhe san murannoof onni dogoggora seenaa irraa bare kuni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akka kaleessaa dhagaa karaa irratti tuuluu osoo hin taane injifannoo barbaachisuuf wareegama qaqqaalii kana gochuuf of qopheessee jira. Onoonni Oromiyaa gandarraa hamma gooxitti waraana bilisummaa Oromoo urgaa'uu akka qabanii fi uummanni Oromoo waraana isaa kana roorroo gabrummaa yeroo xumura itti gochuudhaaf akka simatuu fi waan qabuun jajjabeessu afaan faajjii mooraa bilisummaa Oromoo keessa jiru hundayyuu deebiseetiin akka itti dammaqus waamicha dabarsaniitiin jiru. Har'aa barate gaajolleen har'aa murannoo akkanaa kan fuute gaajolleen har'a bakka kanatti waltajjii agas bareedaa kana nu uumanii fi wareegaman amma duratti isiniin jedhe kan cufa keessa dabarte isa san keessa dabarree har'a biyya abbaa keenyaa dhuunfachuudhaaf falmaa hadhooftu godhaa jirra. Lafa Oromiyaa hedduu isaa dhuunfannee jira. Weerarri shira impaayerotaan ilmaan Oromoo irratti banamu akkuma itti fufeetti jira. Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaqsan Diida Waalee akkasumas immoo araddaalee akka seera aadaa biyyoo gabaabduu fi kanneen kana fakkaatanitti dilbata kaleessaa sa'aatii 6 hamma galgalaatti lolli itti fufeen Mustafaa Muhammad Umar pirezidaantii naannoo Somaaleetiin humni deeggaramu kun ilmaan Oromoo lubbuu galaafachuun 3 madeessuu fi har'as humni dabalataa achirratti bu'aa jiraachuu maddeen bilbila qabna. Aanaa Cinaaqsan lafa Diida Waalee jedhamtu itti asuudhaan kaleessa sa'aa jaarratti jalqabamee illaa hanga galgalooftuu lolli sun gaggeeffamaa ture. Aradoota san keessa walumaa galan jahaatu itti du'e aradaa feeraatii nama lamaa du'e aradaa hosaaleedha nama takkaa du'e. Sa'aa kanallee gara haarawaa fuudhu. Firreen gaachana uummata Oromoo onoota zoonii gidduu galaattis kaleessa humnoota addaa special force ta'an eebbisuu maddeen kana wal qabate gabaasni nu qaqqabeet jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Qurxummicha balleessuu fi galaana goggogsuu qabnaan Taayyee Dongoraa fa'aa har'a rabbi isaan salphisee gorsa bulchaa godina Shawaa Kaabaa gochuudhaan gadi xiqqeesse kan Oromoo xiqqeesse yoomillee xiqqeenni isaa ifatti bahuu akkuma itti fufeetti jira. Keessoon biltsiginna OPDO dullattiidha yeroo ammaa caccabeetiin wal shakkii guddaa keessa kan jiruu fi caffee kan jedhu beekamtii uummata Oromootiin alatti shira diiggaatiin akkasumas ammoo ajjechaatiin warra uummata waan gaarii hojjete fakkaachuu waggaa 27 balbala namarra dhaabataniitiin qawweedhaan toomaadhaan uummata keenya caccabsanii kan fannisiisaa turan har'as soddommeeffachuudhaaf tattaaffii addaa gochaa jiranis kun gonkumaa akka milkoofnee fi waraana bilisummaa Oromoo onoota Oromiyaa hunda keessatti tarkaanfii barbaachisu fudhachuuf qophaa'uu fi akkasumas onoota to'ate kana daran cimsee shaggariin yeroo dhiyootti akka galus abdiin uummata keenyaa fi falma keenyaa ni mirkaneessa jechuudhaan himame. Oduma kanaan wal qabatuun aanaa Saasiggaa godina Wallagga Bahaatti deebisanii qabachuudhaaf shiroonni biltsiginnaan goote tokkolleen akka hin milkooynee fi lola guyyaa kaleessaa taasifameen qofa waraanni bilisummaa Oromoodhaa loltoota PP20 ajjeesuun hedduu isaanii madoo fi boojuudhaan yoo adabu gama biraatiin meeshaan galii waraanaa rasaasa hedduu fi AKA'maan 15 yookiin ammoo qawween 15 argamuu wabootu gabaase.
bilisummaa Oromoodha. Tarkaanfii gurguddaa amma fudhataa jiru goolaba gabrummaa gabaabsuudhaa fi onoota tarkaanfii fudhachaa jiran kana keessa jechuudha. Abdiif Reengaachana uummata Oromoo aanaawwan Amboo iddoo addaa jechuudha karra Shaammaa jedhamutti lolli ciccimaan gaggeeffamaa akka jirus maddeentu gabaase. Kan malees zoonii lixaatti Shaambuutti lolli akkuma itti fufeetti jira. Olaantummaan waraana bilisummaa Oromoo gama hundaan mirkanii argataa akka jiruu fi qeerroon bilisummaa Oromoos murteeffannaa isaan ayyaana irreecha irratti godhan dinqisiifamuu qabas jedhani. مبهرة ولا هنتي من تأيت فلتني تجرن تأسقدمني أبي مافيا الشباري تبقلنا إثيوبيان تأجدلني مع تجراي حزب كل العلاوينات تأسكبرنا كندن أجن تأتمزني إثيوبيا رست نفتنيان تدمستيسنا جدي دكتور دبرسيون دبرة ميكائيل دبرة روكيت بريزيدنتين نانو تجراي نما الدنيا داف واميتشديده nama seera addunyaa cabse ammamoo deebi'ee humna addaa qindeeffachuun uummata Tigraay balleessina jechuun karaa dubbiimaa isaa Diyaaqoon Daani'eeliin bulguuwwan kanneen akka dacheen biyya tanaa isaan hin biqilchine goona jechuu fi uummata cunqurfamaa irratti akka dhaadate ifaan ifa lolli nutti baname kun waan ta'eef nama kana akka inni harkaa fi miila isaa jimbiilfatee nu kadhatu yeroo dhumaatiif tarkaanfiidhaaf uf qopheessinee jirra jedhan Dabratsiyoon Dabra Rocket Dabra Mikaa'el. Kana malees naannawa onoota Tigraay lixaa kan jiran Walqaayitii fi Tsagadee kennuudhaaf baatii onkololeessa dhufu keessa keessoo naannoo Amaaraatiin akka inni murteeffate kana hunda quba qabna. Haa ta'uutii malee garagalii miilli mataa hooqa akka jedhan Abiyyi Ahmad yeroo dhiyootti caccabsinee agarsiifna jedhe Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el Dabra Rocket. Imbasiin Itoophiyaa ji'a onkololeessa kana cufamuu jira jedhameetiin jira. Marqos Taklee BBC Afaan Arabaatiin akka himetti Itoophiyaan biyyoota Galfa Edan jedhan yookiin galoo galaana kufiinsa diinagdee duratti ta'uudhaan Kanaadaa fi akkasumas kan Masrii cufuun gara biyyatti borsaa isaanii qabatanii akka deebi'an beekamee jira. Imbasiin isii dhibbantaa 60 guutuutti sababa caccaba diinagdee firaafama biyyattiitiin kan cufamee fi Amichi gorsanii dadhabanii maraataan addunyaa rakkise Abiyyi Ahmad namni fi jedhu kuni yeroo ammaan kana kufiinsa diinagdee humna waraanaa ammas dabaluun ilmaan namaa gaagawaa akkuma itti fufeetti jira. Wararri daangaa shiraa kaleessa akkuma TPLF roolota jeneraalota isiitiin daangaa irratti taasisaa turte ammas Abiyyiin qindaa'ee onoota adda addaatii fi akkasumas bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa nafxanyootaatiin onoota Karrayyuu fi Ituu irratti haleellaa adda addaa torbee darbe qaqqabsiisaa ture. Amma immoo cinaaksaniin humna ol humni Mustafaa Mahammad Umar pirezidaantii naannoo Amaaraatiin deeggaramu liyyuu haayiliin Somaaleedha. Aanaa cinaaksan godina Harargee baatti tarkaanfii fudhachuu maddeentu gabaase. Kanumaan wal qabatee jechuudha. Dilbata kaleessa fulbaana 26 sa'aatii 6 irraa kaasee hanga halkanitti lolli itti fufe iddoo addaa Diida Waale gandoota akka seera adda biyyo gabaabduu araddaa osaalee yoo ta'ani kanneen keessaa ilmaan Oromoo 6 kan du'an ta'uun gabaafamee jira. Isaan keessaa 3 yeroo sana kan du'an yoo ta'u isaan 3 madaa'an ammoo hospitaala Hararitti battalumaa yoo du'u kaleessa namni 3 awwaalame har'a 3 awwaalamee fi madoowwan hafan 3 ammoo hospitaala Hararitti wal'aanamaa akka jiranii fi shira kanaaf nama nu gargaarus kan hin qabnee fi uummanni keenya bakka jiru nu cinaa dhaabbachuu qaba jechuudhaan waamicha dabarfatanii jiru. Duulli daangaa babal'ifannaa kun qabsoo Oromoo boqonnaa dhoogguudhaa fi ilmaan Oromoo kallattii hundaan kaan goyyoomsanii kaan maallaqaan kaan weerara daangaatii fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo caccabsanii Itoophiyaa takkitti ijaaruudhaaf shira qindaa'ee akka ta'e beekamee jira. Yaa'ii 76ffaa mootummoota gamtoomanii Boorkoon Dammaqaa Mokonnin ministeerri dantaa alaadhaa kan Itoophiyaa ifiin jettu jechuudha. Waa'ee waliigaltee hidha Abbayyaa irratti Masrii fi Suudaan waan addunyaan jettee hin fudhanne yoo jedhan ani abadan hin fudhadhu jechuudhaan Itoophiyaan gama waraanaatiinis gama diinagdee fi akkasumas dippiloomaasii hariiroo biyyoota ollaatiinis fudhachuu diduun kun diktaatarummaa agarsiisa jedhan barreessaan dhaabbata gamtoomanii Antoonii Gutierrez. Ta'uuti malee Suudaan kaleessa jechuudha lola Itoophiyaan irratti bante fonqolcha mootummaatiin wal qabsiisee
baay'ee kan uummanni addunyaa dhagahuu qabu jechuudhaani. Kanaaf wal qabsiisee iddoo addaa Baarak jedhamutti lolli weerara Itoophiyaa bante caccabsinee harkatti deebisnee miila duwwaa isaan galchinee jira birmadummaa fi firraa qolachuudhaaf jedhan Jeneraal Al-Burhaani ministeerri ittisaa raayyaa kan ajaja waraanaa Suudaan. Kenya xumuraatiin koloneelli wal waraansaa Rwanda 1994 Huutii fi Tuusii gidduutti jaarsi waggaa 80 harka keessaa qabama jedhame umrii guutuu itti murtaa'uun ni yaadatama. Innis jechuudha Teenessoo Bogosora guyyoota 100 lola taasifame keessaa harka qaba kan jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Namni kun erga dhabame booda Ameerikaan biyya baagadaa Mr. John Biden $26 miliyoona qaalicha dullacha hidhii furdaa kana nama qabeef kanan badhaasa jetteetii turte haa ta'u malee dhabameetiin saniin booda waggoota 3 dura 2009 yookiin 2019tti Kenya irraa shakkame amma immoo Paarisitti qabameetiin waggoota 3 kana hidhaa keessa jiraachuun beekama. Abbaa qabeenya TV fi raadiyoo ta'e kun lubbuu namoota miliyoona walakkaa olii kan galaafachiise ta'uun beekama. France Paris biyyuma Awurooppaa keessatti odeeffannoo godhameen qabameetiin Maalii Baamaako magaalaa guddittii keessatti mootummoonni gamtoomanii irratti murtii dabarsuudhaan hidhaa waggaa 35tti jijjiiramee fi ammoo takka lama jedhee osoo umrii isaa lakkaayataa jiru tarabbii dhuftee akka nam kana fudhatteetu himama. Miidiyaa addunyaa odeessa wabii keenya BBC Agence France fi Al Jazeera.